Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo. Obboleettiin keenya tokko gaafii na gaafattee turte. Gaafii ishii sanan deebisuudhaaf dhufe jechuudha. Maal jettee obboleettiin kiyya uffata xalabuu wayyaa tiimorraa xalabuu wayyamoo suuqidhaa bitachuu wayyaa jettee jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf ani garuu sitti muudhaaf gaafa inni naa dhufe sitti hima. Amma immoo garuu akka kiyyatti akka ofii keessatti suuquma bitattee irra baay'ee bareeda. Dhugaa dubbachuu suuqidhaa irra bareeda. Akka garaa keessatti bitatta waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf kan suuqidhaa bitamee isinitti agarsiisan jira uffatoota amma as keessaa kun hundi isaatu jechuudha kan xalabame tokko hin jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf uffanni kuni dhugaa dubbachuu fi tan xalabame takka hin jiru hundi isaatu kan wannaadhaa bitame jechuudha. Kanan dhaqee bite jechuudha jara wajjiniin deemee kanan bite malee kan xalabee muti jechuudha. Isinii galee ani xalabaa hin binne jechuudha. Isinii galee kan xalabaa yoo gaafa dhufettini yoo uffanni sun shaggaa ta'e obboleetti kooyi sitti mee akkasitti achirraa bitatta gaafa san jechuudha. Nama fakkeenyaaf uffatoota kanneen jechuudha hundi isaatu uffata kanneen jechuudha akkuma isin argaa jirtanii uffanni immoo mirxiidha akkuma isin agarsiisaa jiru qoyseetti agarsiisa. Uffanni kunniin amma fistaaniiwwan akkuma argaa jirtu fistaaniiwwan kunniin tokko hin xalabamne jechuudha. Tokko hin xalabamne kun hundi fistaaniidha jechuudha. Suuqiin deemee bitadhee jechuudha. Suuqidhaa bitame malee hin xalabne kun hundi fistaaniidha. Hundi isaa kunniin akkuma jiruun fistaaniidha. Kunniin hundi isaatu fistaaniidha jechuudha. Hin xalabamne lubbu takkitti ishiitu hin xalabne kunniin illee fistaanuma jechuudha. Hin xalabne jechuudha. Walumaa galatti xalabaa hin xalabne jechuudha. Garuu immoo xalabaa amma dheengadda xalabeetan ture. Gaafa naa dhufettan immoo viidiyoo si hojjedha lubbu achi keessatti viidiyoo si dhaggeeffattee hojjette siifan hojjedha. Yoo dhuguma uffanni sun jechuudha fistaanii faallee xaxalabeen jira, kootii jiinsii wayii faallee xaxalabeen jira, akkasuma caamota illee xalabeen jira jechuudha. Yoo inni uffanni sun naa dhufe odoon akkanatti beekeyyuu hin xalabuu ture yoonuu jechuudha. Garuu erguma hin xalabee hin gaabbeeyyu. Garuu immoo gaafa inni dhufee uffanni sun bareeda ta'e sitti nima obboleetti koo akka yoo inni uffanni sun bareeda ta'e hin xalabatta. Yoo inni immoo uffanni sun kanan akkanani achirratti ilaalee san hin taane ta'e sitti nima waan ta'eef dhaqxee suuqidhaa bitattaa jechuudha. Sii galee anamma dhugaa dubbachuu fi hundi isaa kanneen jechuudha. Faariiwwan sitti agarsiisa. Kunniin amma faarii jiinsiidha. Akkuma faariiwwan jiinsii argaa jirtanii akkuma argaa jirtan kunudha faariiwwan jiinsiidha. Kunniin illee kootiidha jechuudha. Kunillee kootii jiinsiidha. Akkuma argaa jirtanii kunillee faariidha. Faariidha agartanii faariidha jechuudha. Kanallee akkas ani ofii kiyyaan deemee bitadha jechuudha. Ofii kiyyaan deemee bite malee hin xalabne jechuudha. Kunillee faariidha. Nan bite malee hin xalabne jechuudha. Isinii galee hin xalabne. Kunoo kunniin illee surreewwan jechuudha. Hin xalabne lubbuu nan bite hunda isaatu ani ofii kiyyaaf hin deemee bite jechuudha. Yeroo jara wajjin deeme isaan naa bitu jechuudha. Sii galee akkasi malee ani hin xalabne jechuudha. Uffatuma waan takka waanuma uffata xalabeeyyuu hin xalabne tan takkittiidha kan ammasin kunoo kunniillee nan bite malee hin xalabne jechuudha. Waan takka hin xalabne kunoo kunillee fistaaniidha kunillee hin xalabne jechuudha. Kunoo shurraabii kanallee shurraabii kana faana namtichatu naa bite mustaafoshaadha shurraabiin kun jechuudha. Waan amma xiqqoo wayii isinitti fakkaatti mati birriin ishii irraa cite malee silaasanitti agarsiisa jechuudha. Waan birriin ishii baay'ee wayiiti. Baay'ee tokko hin jaalladha jechuudha. Waan xiqqoo isinitti fakkaatiin gatiin ishii jechuudha. Waan laaftuu miti. Kunniin hin bitame malee hin xalabamne. Kun immoo faarii jiinsiidha jechuudha. Faarii jiinsiidha. Hin xalabame malee hin bitame malee hin xalabamne jechuudha. Kanaafiyyuu obboleetti kooti walumaa galatti na eegi kunillee gaafani xalabaan kiyya naa dhufeni sitti maa jechuudha. Sii galee kunniin illee suuquman deemee bite kunniin faariiwwan jechuudha. Dhaaba faariiti yookiin faarii jedhama mati gurdiiwwan hin olaan babbareeda jira. Suuqii deemtan taanaan rabbi gurdiiwwan babbareeda jira laala wannaa qaba. Gurdiiwwan babbareeda jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi gurdii babbareeda jira jechuudha. Gurraachanis barbaaddu nan qaba hundaanuu jiinsi naannee kaawwan illee nan qaba. Gurraacha illee barbaaddu hin olaa kunillee akkuma argaa jirtu hedduu takka bareedadha. Paarii yookiin gurdii jedhama. Gurdiidha jechuudha. Gurraacha hedduu bareeda. Gurdii gurraacha iyyuu sadii qaba jechuudha. Hedduu takka bareedadha dhugaa dubbachuuf. Kanaaf immoo jiinsiin immoo lama qaba. Gartee hedduu takka bareedudha. Kanaaf xalabachuu irraa
odoo suuqii dhaqxanii irra bareeda. Nagaruu jechuudha na eeggadhu akkuma nama seen jedhe obboleetti koona eegi gaafan ofii kiyya xalabaa sun naa dhufee dhugaa rabbii bareeddu naa dhufte tayanan uffanni suni wanni hundisaa jechuudha jiinsin illee kanaa miti kana na hin xarabe ani anama akkanaati garuu anata lamaa gabaabduu marra takkaa tokkoo fi xiqqoo shimmoo kan gasittu jechuudha. Kun xiqqoo ture waan ta'eefan garuu baay'ee bareedadha. Kanaafi yoo inni dhufesinitti agarsiisa yoo inni dhuguma akkuma inni achirratti hawweessan naa fide hin xalabattaa jechuudha lubbuu hin xalabatta sii galee akkasitti sitti maamalee amma sitti hamuu hin danda'u jechuudha shi kanaaf amma hin xalabiniiti qoy haguma torbee takkaa naa eegi torbee takkaan boodatti immoo hin dhufa yeroo torbee takkoon booda naa dhufe sitti himaa jechuudha shi lubbuu akkasitti sitti himaa jechuudha. Fakkeenya fi kun olaale surreewwan jiinsillee kan akkanaa kanneen illee bitachuu hin dandeessan hin jira suuqii jira kan akkanaa kunniin nama kun suuqiidhaa hin bite jechuudha. Isin galte surree jiinsiiwwan jechuudha. Adiin isin jira waan itti barbaadde jira hodhisiisni illee isinitti ni agarsiisa immoo amma peestaalii jala jira malee surreewwan akka hodhisiisaa jirullee bitee hin jira jechuudha. Isinitti ni agarsiisa akkasuma immoo bijaamawwan illee kan suuqiidhaa bitame hedduu takka bareedudha jiddu galeessa birriin illee jiddu galeessa bitachuu dandeessan hin jira dhugaa rabbi bijaamawwan fa'a kan 500tu jira bareeda mana keessa kaawwatan bijaamawwan jechuudha. Kanaafi suuqiin illee bareedudha garuu immoo xalabaan illee sadarkaa qaba malee bareeda garuu ana gan xalabaa hagan guyyaa ani takkaa xalabee hin beeku kana miilanaa kana bichaadha. Gaafa inni naa dhufettini viidiyoo si hojjedhaa kan isa irraa yoo inni dhuguma bareeda ta'e uffanni sun bareeda ta'e in xalabadhu siin jedha yoo inni bareedan taane immoo inni carqisas agarsiisas viidiyoo isin waraaba inni xalabatinaati suuqii dhaqxanii jechuudha yoo san anatu isinitti ma waan ta'e warri galuudhaaf karoora qabdanillee kan immoo ganaa galtanillee laa ana ofii kiyyaa waan ofii kiyyaa godhen isinitti ma malee waan namni godhe son taane jechuudha. Ana ofii kiyyaa takkaa xalabee hin beeku kun hundi takkittiin ishee xalabaa miti kun wanni asin bite kun hundi xalabaa miti jechuudha. Ani suuqii deemaa suuqii jarmoo jiran deemaa jarmoo jiran bitadha jechuudha. Sinii galee kanaafi akkasitti sitti himuu danda'a siin jedha obboleetti koo malee amma sitti himuu hin danda'u hanga guyyaa dhufuutitti. Kanaaf immoo eeggadhu torbee tokkoon booda xalabaa naa dhufa guyyaa dhufirra immoo viidiyoo si hojjedhaa siin jedha. Inna akkas garuu xalabaan kun birri isaa hin waddada jedhanii dhuguma waddiidha. Anuyyuu waan hangam akka ta'e hin beeku gaafa dhufe isinitti ma xiqqoo birrii baay'ee nyaate birrii jechuudha. Garuu immoo hiqaa isaa haa nyaatullee yoo hiqaa isaa akkuma achirraa calabeessan hiqaa isaa orijinaala bareeda ta'e haa ta'u rakkoon qabu birrii rakkoon qabu. Amma fakkeenya ijoolleen biyyatti bituu wayyaa maaliif asitti bittaa maaliif asitti bitattaa jettan biyyas ta'ee asis ta'ee rakkoo hin qabu. Ani yaa'u bitannee biteeyyuu hin beeku waan ta'eef uffanni kunniin akkuma argaa jirtan isaanii kan bitaa ture malee anaayyuu miti. Garuu immoo dirqama waan galtu kafana takka bitattee galuun aguma suuqii deemtaniitu maal jettanitti jechuudha. Kan dirra keetiifis hin taane immoo obboleetti koo kan ofii hin taane namaas ta'uu hin dandeessanii kan dirra keenyatti illee dhufanne immoo namaaf ta'uus hin qabdan jechuudha. Ani takkaa erga waggaa dhufeeti giseen galu dura galu sanii fi amma qofa kanan bite malee takkaa biteen beeku uffata jechuudha. Maaliif kan uffata birrii hiyyaan baasee biteen beeku isaanuma bita malee ani biteen beeku jechuudha. Maaliif amma jechuudha inde amma natti dhagahame iyyuu inde ijoolleen wannaayyuu biyyaayyuu uffata maali aadaa uffata oromoo uffata maali jedhaniitu kun asii biyyarraa xalabatu ani tan asitti yoon bitadhe uffata kiyya kanarraa deemtu yoon bitadhe jedhee waan orjinaala babbareedduu shi bitachuu jalqabe malee kan jarri naa bite dhiisee jechuudha malee ani uffata jechuun haguma fe'es ta'u ofillee jaalachuu qabna ijoollee uffachuu qabna uffanni illee nama bareechitiif bitadhaa hin bitatin asiin hin jedhuun qullaa namni galaa nama hin jiru gaafa galtee maal qayyaran nakaa maal qayyaran salbaajii ganaan deemee suuqii deemee dadhaabara akka biyyaatti biyya waysha sirriidha. Garuu asitti illee bitadhu obboleetti koo birrii farkaa qabda gaafa sanis takkuma bitatta malee lama bitattu har'a asitti bibbitannu kana faashinii irra darbee faashinii fakkeenyaaf jiinsii kanneen irra hin darbu jiinsii sa'aatuma barbaadettu jiinsii irra seeraan darbu caamman warra hin darbu jechuudha irra seeraan darbu faashinii jechuudha. Amma fakkeenya surreen kun baraan dhufullee surreen akkanaa hin jira ammallee surreen akkanaa hin jira jechuudha. Biddibsiin kunnillee itti baana kanaatu matti jira bara dhufuuf si ta'a egeree si ta'a biddibsiinsa akkasuma jechuudha. Caamma wandee si ta'a
سيجله وفني كان جيرامو قميصي وان فكني فما قميصي وان فستاني وان جيرامو لدندق أو قميصي أكيسة تو قميصي وان بيا كينيا جيرامو دندا مالف أما كان برين قدام بتمو في أما كونه قميصي كونه كان بيات أكسيت أجر سيساجر كون قميصي بيات كان أما كونه في أنا ما تفي كان دراني قال يتشولا لا جيرامو يتشولا سنيجله أكنا خنين تو جيرامو ماله جنسي وان فتا جنسي وان يو بتن جيرام فكني فاري جنسي كنن يكوتي جنسي كنن هني جيرام بران فله كوت ما جنسي كانت جير أما ليس هو جنسي باكنات جير سورة وان اللي أكسم سورة وان جنسي اللي تقول أكسم أمو فاري وان جنسي سنيقلته فاري جنسي هنجي جيرام سنيقله هنجي جيرام يقول أما فكني فاري جنسي وان كوني دراي لينجر أما اللي هنجر يقول سنيقله أكس يقول كوني نسوا دراي سنجر فاري كنا هنجر أما بيالله فاري وثنان كبا جنسي وان يقول دارا ثنان كبا garuu hindi jiram kanuma jechuudha sinigale kanuma tuudhufa jechuudha kanuma bitatta kana faayii wanna bareeda yoo bitatta yoo ordinaala ta'e inni bareeda ta'e hindi jiramu jechuudha fakkeenyaaf kan yoo bitattani hindi jiramu danda'u bara dhufachuu dandecha waggaa lama sadii illee afur illee uffachuu dandecha jinsiiwwan jechuudha uffata fakkeenya uffata aadaa oromoo kanneentu jijjiirama kan barana bittu eegare asirratti argan innaa akkasis jechuu jaradha garuu akka fedha keessaniiti malee ani kawan ani sinitti menjira kan kiya ini safu wanjiro fi dirqamane wan takka sima bitadhe gale biyattiin bita jedhee yaade tura garuu biyatti sa'aatiin sun laarkaa bu'e yaa biyatti sanuma dhufa asitti sanuma dhufa erga suuqii bareeda si geessanii waan babbareeddoo bitatte asitti sirra bareeda keessattuu immoo caammaa adidaasii fi caamota illee siniif waraaba caammaa adidaasiiwwan fi askoowwan bitadha asitti bareeda jechuudha biyya keenya irra kanatti xanqaarra dhugaa sitti agarsiisa caammaawwan adidaasiiwwan jechuudha adidaasii akkamii akka ta'e sitti agarsiisa jechuudha na kana sinin jedhaa hordoftoota kiyya obboleettii koo yeroo torbee dhuftan yookiin nuusii dhufe bitadha agasitti naa obsiisin jedha yoommoo suuqii deemta ta'e deemii bitadha yoommoo deemni ta'e irratti ilaaliti gaafa uffanni kiyya naa dhufeni sitti himaasin jedha obboleettii koo waan dhaggeeffatanii galatoomaa akkasuma warri mana kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a wantoota baay'ee isinii gallakkistii burteen teechanii waan baay'ee isinii gallakkisuuf qophiirra jira waan hedduudha gangalutti isiniifan gallakkisaa biyyatti soon galee waan adda addaa isiniifan hojjedha mana kana immoo subscribe gochuudhaan yaada qabdan qeeqa qabdan gaafii qabdan gaafadhaa isin jedha bye bye